dhalaallee wanti qotaati barbaada. Gurguddoo dhiisa. Aatishan jaartii akkana wal jala oofta jaartii. Baanishan. Kilmaa dhagaa. Osoo gadi hin deebine. Baay'ee galta mara biina wanti jaane mootummaan osoo hin deessu. Rabbiin nama dhiisu yaa miskiina yaani. Gaa'es gartanii billaalee kan mayyamaniin jibbidee kanaa tana nyaattiraan. Itoophiyaa keessatti immoo yoo raafii gartee miti kanaan nyaadhatteeti maxuute ni hidhamtu subhaanallah. Baay'ee galta mara biina wanti jaane mootummaan osoo hin deessu. Rabbiin nama dhiisu yaa miskiina yaani. Guddaa nyaata waan akkana. Billaalee asitti immoo dulloonni illee nyaateeti. Dubra deebi'a. Dubrat deebe shababa deebe si galee. Dullachaa dubra fuudhuu bara waan jettamee haa. Ammas umriin isaanii hanqa kuma dhibbaa fi digdamitti amata dhibbaa amata digdam sagaltama achitti hin du'an. Kanama akkasii nama keenya ka biyyaa isaanirra ka umriin isaanii guddoo tana nama keenya xiqqaarra xiqqaa fakkaatan isaan billaalee. Mee Itoophiyaa kanatti jabbilee malalatti taphaatii akka guyyaa oolchanii namni nyaatu ni jira. Hin jiran maaliif fi ni hidhama waan ta'eef. Billaalee laalaame amma namni tana nyaate qaxala deebi'a jechuun nama xiqqatti shabaaba deebi'a. Billaalee laalaa ganaa hojii. Amma firii diidama moo kanarraa sii galtee billaalee tun hundi ganama qalamti. Amma Itoophiyaa keessatti silaa akka qaqqalamte. Laata kam nama godhan billaalee Itoophiyaan biyya akkam isa yaa mee koominti godha asaarak billa amma wallaahi billahi warra waan xixiqqishoo koraa sana nyaatu yamanii tana nyaata miti takkaan sii dullootti miti dullootaa miti galee amma Itoophiyaatti hayyoonni keenyas nu duraa dullooman namni silaa nuti feenus nu duraa dullooman yaa obboleesso hayyee dhaloota bulii kanaa dhufuuf akkam dulloomne sinidha waan qaccee nyaadhaadhaati waan akkana kanaa sana nyaadhaadhaati nuuf tura umriidhaan kaa'u billaalee qaccee akkanaa sana nyaadhaadhaati umriidhaan nu tura yoo hayyoota keenyaa fi artistoota keenyaa fi fannaanota keenya nuti isin jaalanna waan ta'eef wallaahi billaahi egaa asitti amma wallaahi billaahi namnummaan dulloomin jiru argaa warabbal kaaba maaliif jennaan Kola lagi ramai ti. Itu nama itu. Kamu isitan. Ayah. Gak mau bukan. Ayah. Rabu maaf ya ti. Ayah. Asal apa yang berlain silo le. Ayah. Takut tidak. Ayah. Itu apa yang seberbadi. Ayah. Wallahi. Ayah. Kami CV intan tu kopi nyata. CV intan tu kopi mal an malummu. An ni bimu sadi isi sokati. Billah lagi kan. Kana. Isi akarasan. Puri takut nyadu. Tor baatishan jaartii akkana wal jala oofta jaartii baatishan. Kilmaa dhagaa. Osoo gadi hin deebine. Billaalee. Hin tuffatamte. Re'ee xiqqoo jabbii xiqqoo. Ni hin tuffatamte. Wanti xiqqoo taate dhalaallee wanti xiqqoo taate barbaada. Gurguddoo dhiisa. Saasan alooyte. Laao. Aannan kisee bubbule hin badu. Taa'ee bakka wanti jennoo rabsiin. Akkuma aannanii sun taate. Ni baddi wallahi. Kisee guddate. Isin bareedduun tun 2,200 sitti 84 Itoophiyaa jechuudha. Billaalee. Amma isin tun laal. Isin tun. Itoophiyaa meeqa ta'an beektaa? Hin beeku. Isi asitti qarshii 500. 500 Itoophiyaa qarshii 40 qarshii dha ilaali 500. 60 jechuudha. 60 Itoophiyaa. Isiin tun itti qaqqabi isiin tun Itoophiyaa 60. Maallaqa Itoophiyaa irraa 60 birrii 60 jechuudha. Yaa salaam. Ummanni Itoophiyaa osoo wanta nyaachuu bare dulloota hundaa dubra deebi'a. Wallahi. Gurraattii hundaa diimtu deebi'a. Akka waraabessi yeroo saree nyaate gartee miti. Akkas ijoollee deebisan. Dardara deebisanitti. Eelaan amma inni guddaan kun 2,200. Suudii. Inni guddaan kun. Guddaan kun. 2,200. Kana maaltu fite tufa? 2,000 waggu gade. 2,000. Inni guddaan 2,000. Isin tokko sanii 2,000 laal. Kun wala kun. 2,200. Maashaallah. Xiqqaatu kun 2,000. Xiqqaatu irra gaariidha. Xiqqaatu irra gaarii. Maashaallah. Ijoolleen dubrilleen xiqqaa bareedaadhaan sin jedhe. Kilmaa dhagaa. Wanni hundi xiqquma bareedu dhiirtilleen xiqquma bareedu. Amma wanni na isheen maal ishee beektaa? Giseen yamanii tan arkee. Wanti guddaa akka manni na isheen eessa? Warra hayyoota keenya, artistoota keenya, warra nuti jaalannu jechuudha. Warra nuti akka malee jaalannee akka malee wanta keessaa qabnu. Kanneen faan nu duraa dulloomanii jiranii. Dulloome amma silaa eenyu Aadam Aroon.
Ada marum. Ilkeen raadumte. Raya Abba Mancafa. Raayyaan inuu aalima. Sawata kanya kale mota kanya fa. Darasootii waan akkaasan ni beekti beektaa itti himanii. Aye. Biyya sodaatan. Billahi. Mootummaan nu hidha jan. Wallahi. Wallahi mootummaan shari'aa isin sabii fidee jeeti. Aye. Mana hidhaa kaayaan bana. Billahi. Wallahi. Bineensa la ilaha waa godhan. Ayyoonni namatti inguru rabbiin beeladaa nyaadhaaf buuse yaahi. Wallahi. Beeladaa lafarra deemtu nyaadhaaf buuse rabbiin namuma ta'in malee. Kao. Kanaaf nyaadha. Bineensa birafi Itoophiyaatti immoo bineensi yoo si nyaate bineensi ni ajjeesattee ajjeeste qadiyyaa amata meeqa jedhamta ni hidhamtaar Hagam takka. wallahi ni hidhamta bineensa nama kan nyaate ni ajjeesootte ni hidhamta yaa Itoophiyaatti lubbuun namaatu gatii dhabdee. wallahi Gatii dhabdeeti. amma walumaa galatti kana nu nyaadha ammasin Kana nyaadhaaf wallahi. fi shabaabottiin keenya Na'amani mokkori ilaali. irraa hoo jirtan tun Isii tana nyaadhu kana mokkori nyaadha ilaali. wallahi Gurraattii akka baadii tanaati. Gurraattii akka baadii tanaati. Diimtuudha deebisa qaccee bichiyyoo dhiirti barbaaddu deebisa yaafi. billahi leek Nama fuulli irraa dhame fuula irra deebisa. Laal amma as nu laali laal. amma dhugaa rabbi dubbachuudhaaf inni kun silaa isii akkanaa tana silaa biyya godhuu ni fedha si galee garuu waan takkaatu si dhibe maal seete beektaa awagaa nuti beektaa namni baramee qaba akka teenya namni nurraa dubbatu jira beektaa hiree teenya namaan nu dubbatu jiru waan ta'eef hiree teenya namni nu dubbatu dhabuudhaaf akka feenu dhabnee akka namni fedhu deemu jirraati ifuma isaatiif hiree isaa dubbatu dhiisanii bakka isaan Biyyi nuti jirru tun dhageessanii biyyi teenya irraa miskiina. Garuu mirga qabdi. Waan feetan akka dandeessa. wallahi Loon namallee akka dandeessa. Mootummaan sin tokko qabdee hawaaraa irraa buusu dandeessa garuu haraami. Amma mahaal kana Itoophiyaan ni dalaga yoon jette guyyaa irraa seera dhaabbatan sadaqaa qaariyaa barbaada mootummaa seera dhaabbata. subhanallah Gibirumaan hudhii isaa inni dadhabne sodaa gibiraatiin as taa'u jira. Muusaa golobaa jira jedhanii ammoo golobaatiin sodaa as taa'u jira. Silaa qaataan banee akhi. Yaa akhi akkasitti gibira mootummaan nurraa wayyeessu. gibirri meeqa sala Kuma shantamfaa namaan jaan kuma shantam. kuma dhibba yoo Kuma dhibba. kuma dhibba yoo jedhete kuma shantam kasaanii kuma shantama keeti Inuma harka guddaa kasaaniiti. subhanallah Ati gaduma deemta malee Itoophiyaatti ol hin deemtu gutakka. Namni wanni Itoophiyaa fiigu naggata dhiisee mootummaan gibira harka guddaa fudhata. wallahi Ati gaduma deemta. Dukkaana cuftee biyyaa baata waggaa tokko booda. ay Kanaaf Itoophiyaan biyya ta'uu didde yaa ummata yaa orma keenya Itoophiyaa biyya godha rabbi yookaan nagee rabbi haa godhu. waan bira waan jennu qabu Mootummaan nyaata nagee rabbi haa godhu hin jedhe. Rabbi isaa qajeelchu. ni jaala namatti baa keenya Laa amma. akkasii Ta akkasiiti walitti dhaammanne. Gurraachaan ture gaafa Itoophiyaa. akkanaati yuusufa kan akka godhan ittiin YouTube kana subscribe godhaadha. Hayyee. Waan jala kaayasan jala kaayaadha. jebbilee takka kan naqataa fi Jabbilee tana yoo barbaaddan Itoophiyaatti isinii fida. Gaafaan isinii fidu bara taariika asirratti isinii barreessa. Guyyaa 20 booda laaltan. Ittiin qophaa'u jiran mayi namni hayyamaan baasu jira. namni gartee jebbilee sana feetan subscribe takka takka Subscribe godhaadha, comment godhaadha, like godhaadha, share godhaa waan gootan san godhaa akkasii takka hin dhiisina. takka hafuun qabdu Walumarraan kaayinaa malee walumarratti hin baasinaa malee wanni hundi halaali. okay ciao nageen nuti